godina Harargee bahaa bakkawwan tokko tokko hiriirawwan deeggarsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif paartii badhaadhinaaf bahan ka danqaan yookaan rakkoon mudate ta'uu hirmaattonni VOA'tti dubbatanii jiru. Hiriirri wal fakkaataan har'aa Shaashamanneetti geggeessame immoo nagumaan xumuramee jedha Muktaar Jamaal Adaamarraa kunooti. Boordiin filannoo Itoophiyaa sagantaa yeroo filannoo biyyaalessaa ifa taasiseetiin yeroo torbaan takka hin caalletti sochii siyaasaa biyyattii keessatti mormii deeggarsaa fi akkasumas immoo waldanquun mul'achuu eegalee jira. Paartiin badhaadhinaa tibba kana magaalota garaagaraa irratti hiriirri deeggarsaa mul'ataatiin jiraachuun dubbatama. Guyyaa har'aa kanallee magaalaa Shaashamanneetti hiriirri deeggarsaa paartii badhaadhinaa fi hoggansa Dr. Abiy Ahmediif kan taasifame yoo ta'u haalli isaallee nagahaan xumuramuu namni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise himee jira. Hiriirri har'aa hiriira deeggarsa muummee ministeera Itoophiyaadha Abiy Ahmediif godhamedha. Nageenyi isaa bareedaadha. Hiriirichallee namni daayireekt karaa irratti dhaadannoo dhageessaa deemuu osoo hin tahin isteediyeemii keessa seenaniiti achitti sagantaan jira ture. Walumaa galatti hiriirichi nagaha gama nageenyaatiin wanni sodaachisaa ta'eef wanni hammaataa ta'e an akka nama tokkootti ka arge hin jiru. Gara Harargee bahaatitti yoo ceenu ammoo hiriirri deeggarsaa paartii badhaadhinaati hoggansa Dr. Abiy Ahmediif taasifamu kuni akka gufataatinii fi rakkoon mudataatiin jiru dubbatame. Guyyaa kana godinichatti bakkeelee hiriirri deeggarsaa itti waamame keessaa magaalli Haromaayaa fi magaalli Minoo Aanaa Qumbii takka yoo taatu lameen irrattiyyuu rakkootu mudate jedhu. Namni deeggarsa paartii badhaadhinaati gama Haromaayaatitti imalaatiin turan maaltu akka isaan mudate raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru. Ani maqaan kiyya Abduqaadir Umareetiin jedhama. Araggaa Malkaa Gammachuuti. Hiriira har'aan kana uummanni wal kaasee Abiyyi deeggaruudhaaf wanni Abiyyiin irra jiru sun gaarii jechuudhaaf baanee jechuudha. Hawaasni kuma jirutti hawaasni naannoo baadiyyaa. Kanarratti dhugaa naannoo hawwataa irratti qeerroon nu baatee konkolaataa nuti yaanuuf kana hunda dhagaadhaan tumanii nu dachaasan jechuudha. Kanarratti akka silaa magaalaa Haramaatti aanaa beekee jira. Hawwataa keessa qaxxaamurree waan dhahinuuf hawwataa irratti rakkoon uumamtee deebine. Harmaayaa osoo hin gahin deebitanii? Osoo Haramaan gahin hawwataa irratti qeerroon baatee dhagaan nutumtee konkolaataa caccabsitee konkolaataa 27 aanaa jechuudha. Magaala Minoo Aanaa Qumbiitti illee deeggarsa kanaan wal qabatee dargaggootaa fi qaamolee nageenyaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu dubbatu namni achii dubbisne. Godina Harargee bahaa Aanaa Qumbiitti hiriira deeggarsa Dr. Abiy Ahmed torbaan dabree gaalama haaraa qabatanii akkasitti ganama har'aa hiriira bahanii ijoolleen qeerrootii fi namoonni tokko tokko nuti hundi tokko namni Oromoo ta'e hundinuu hoggansi hundinuu keenya Oromooti waan ta'aniif kaan faasnee kan rasmiin haafanii hiriira yaalaa sababa kanarraa ka'e isin rakkoo biraa qabdanii yaanii waraanaa makalakaayaa fi poolisii irra bobbaatanii tuumanii jechuun ijoollee ta'an hidhanii tuun uleedhaan tumamtee harkaa baasee daggala kuttee namni hedduun hidhamee jechuun fuufisaa jira. Walqabdee hiriira deeggarsaa magaalaa Minootitti mudate wal qabatee dhimma namoota hidhamanii fi haalli nageenyummaan hiriirichaa maal fakkaataan kan gaafatan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa Aanaa Qumbii obbo Muhammad Aliyyi hiriirichi nagaadhaan geeffamee addaan galuusaa garuu namoonni danquudhaaf yaalaa turan jiru jedhu. Nagaan hawaasni bahee ka'ee iddoo isaatti deebi'ame namoonni kana faalleessuudhaaf yaalii godhanii turanii garuu kan rakkoon ga'ee hin jiru. Kanaan haala gaariidhaan bahanii haala gaariidhaan gahee hangalan keessa. Walitti bu'iinsi uumame kuni ammoo fedhii kenna malee waan hiriira nu baasanii fi nummoo paartii tokko morminee paartii tokko hin deeggarru jennee jennaaniin rakkoon ka'ee walitti bu'iinsi dhufee jedhanii warra dirqiin baasantu jiraa ture. Amma namoota hiriira deeggarsaa bahan bahuu hin dandeessan jechuudhaan warra karaa itti sifan qabanii jechuudha isaan kun akkam baane taasisuudhaaf jechuudha. Haasni karaa deemu jira karaa dhaabbatamee bahuu hin taatanii abdanii karaa itti karaa qabanii abbaan waan fedhe deeggaruu danda'a garuu miidhachuu danda'a. Hiriira deeggarsaa haala waliigalaa godina Harargee bahaatti taasifamaatiin jiruun wal qabatee rakkooleedhaa fi bu'aa bahii mudate jedhameen akka yaada dabalataa ibsa irratti nuu kennaniif itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee bahaa obbo Ayyaalew Taakkala raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee jira. Kaleessarraa eegalee fi hiriirichi yookiin immoo hiriirri deeggarsaa kun kan gaggeeffame sirna dimokiraasii ijaaramaa jiru kana keessatti namni yaadasaa bilisaan tarkaanfachiisuu yaadasaa kan fedhe deeggaruu kan fedhe mormuu sirnuma dimokiraasiiti. Kanaaf yaa'u rakkoon akkasitti kan uumamee jiru gabaasa akkasiitiin kan dhageenya hin qabnu uummanni immoo ganamaan bahee deeggarsa qabu yaada qabu ibsachaa ooluu isaati kan nuti jirru. Haa ta'u garuu namoonni tokko
warri booressuudhaaf waan tokko deemanii jiraachuu isaanii kun sirnuma dimokiraasii keessatti beekamaadha. Kanaaf inni kun immoo rakkoon kana wajjin wal qabatee uumame rakkoon tokkollee hin jiru. Uummanni nagaan ibsatee nagaan hirmaatee gammachuudhaan gara qe'ee isaatti deebi'ee kan jiru ta'uu isaa jechuudha. Fankennaa fi gama minooti namni hidhamu hiriiraatti Haroomayaatti osoo deemaatiin jirru awwadaa irratti dargaggoonni nutti bahanii konkolaataa keenyallee caccabsanii gamas dhaquu dadhabnee deebinee nuti deeggarsa Dr. Abiyyiif ba'aa turree jedhanii warreen himatan illee jiru. Namoonni tokko warri deeggarsa kana hin feene warri immoo jijjiirama kana hin feene yaada faallaa qabaachuu ni danda'u. Namoota babbahan kana wanta jechuu ni danda'anii garuu hiriiricha warri deeggaruudhaaf ta'e karaa nagaatiin yaadni isaanii ibsamee akka galu godhaniiru. Haa ta'u garuu namoonni shiftoonni adda addaa yookiin immoo warri jijjiirama kana hin feene gufachiisuuf fedhan warri faallaa ta'an isa kana jiraachuu akka qabanis nutis mootummaanis beekee isaan kana irratti hojjechaa akka jiru ni jira jechuudha. Hiriironni deeggarsaatii fi mormii bakka garaagaraatti taasifamaatiin jiran kunniin dhiphoo siyaasaa kan mul'isaatiin jiran ta'uu kanneen akeekan jiru. Bakka gaditti dhoowwii danqaa fi kanneen biroo mul'ataatiin jiraachuu dhaabbileen mormitootallee kan himatan yoo ta'u dhiyeennuma kana koongirasiin federaalistii Oromoo hiriirri deeggarsaa magaalaa Jimmaatitti waamame akka dhoggameetiin irraa danqame ibsuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal.